رجل رجل لك يعني سنمرتي سلامة شو ده جزاك الله خير. ورياس هاي كيسة جرو أمانة جامد. ويلكم ورياس هاي كيسة جرو أبصر أمانة. كده ورياس كيسة اوبسي جرو اوبسي دي درو. أستاذ تناوليتي ويور بايه أستاذ تناوليتي هذا كنا دو حمزة تيمو نشيدة منشيدة تي هذا كنا دو أنت نتي كنا ده بقى لي سابت يمنا شدات يرى يا دا خنت ويم تو في ديرو إذن لك في تجي بكا أيديان كبرة ده أيديان كبرة ده ده كنا وصلتي لما سرّيفة دومله يعني تدبر سو فيدلهم برة ده أنا بشي أنا إثيوبيا إتى نشيدة تون تلما داتي سيد ترى اللي تكا قدامي تا كسونا فكر إتا وانت لا كم زيكي ويتين ترمبيات كجي نشيدا سنتان والليبيات سر. gari da wanne ati gotu afaan arabaa kunis xiqqoo taata qaba beektaa warri qaayidatul nuuraaniyyaa tana qabe qaayidatul bagdaadiyyaa warri qareelleen tokko miti warri nuti warri bagdaadiyyaa qaree sun xiqqoo aliif nasbatee ni qaraane beektaa amma maaree waggaa suknaa fi walitti kana gootan kan amma fataa fi kisirratti hin qalaane nuti nasbaa fi kibda qaraane isin warri maqu fataa kisiraa dummaa jettanii ammas nurra bilchaataadha isin warri qaayidatul nuuraaniyyaa akka gaariitti harfiis barattan amma warra kiyyaa kana faa yoo lafzii qareen akka faltanii jechuudha. Kanaafuu loosaa qaraane nuti. Ammoo ustaata keenya ustaata Hamzaa xiqqisho loogaa arabaatu harkisana fakkaatan. Shahiidayni fi shaahidayni bakka jiran ma'anaa wajjiniif keessatti waan beekuuf afaaniitu garee fi butana fakkaata malee wanti natti fakkaatu. Dhaabbaa fi bakka dhaabbaa hin qabnetti inni dhaabbaatti godhee sanuma sun akka isin jettanii irraa tururraas quraanni nama godha irraa tururraas kana alammoo irra guddaa ilmii biraa jala jiru saamsan ilmii biraa jalatti yeroo isaa gubu jira quraana quran qabu ilmii addunyaa tanaa gaddii jira waan dilata akka waan dhokatee fi maal tana kanatti as haadhu jira akkuma isinuu jettanii quraanni yeroo kan nufi barbaada. Quraan amma nuti akkuma amata guutuu teenya soomana qofaas fudhannu kanaami namni yoo xiqqaate torbaayyuu irraa turte quraanni duude si gala osoo hin qaraane jechuudha. Rabbi nu halaaffisu kanaaf quraana lallaaluun quraana qara'uun baay'ee bareedaadha. Rabbiin nu laaffisee yeroo nu haa kennu akkasii namni as jiru kun cuftinu ulamaata jajjabaadha warra kun haafisul quraanii rabbi isinirraa jaalatu warra keenyaa kanaafis du'aa nu godha du'aa nu dagatina warra kaamsaa keenyaa kanaas yaaduma isaa laala hamzaa hoggaan jaamsaa mushidaan baana irra guddaa namni waan laalamu ergaan ni dabarfachuu barbaadanii ana Itoophiyaan habashii jechuun dhugama habashii tana ni dinna nuti ardul habashii jee alayhi salaatu wassalaam rasul rabbi kan du'aa godheef sun dachii namaatii miti teenyuma tana nuti immoo habashaa waan juutan ni dinna habasheenyuun jaame warri habashaa fudhate maqaa keenya fudhataniiti abbaatti ta'an warqa ardul habash jechuun oromiyaa habash warri rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam jeen sunis nuyi kanaaf ana habashiin ana Itoophiyaan umaa mormiin qabdu hamzaan keenya immoo wanni sun artiidha dorgommii artii ammaan tanaa laalee akka gaariitti dorgomaa ta'uu qaba nama hanjamaadhaan feemasa ta'u yoo hanjamaan feemasa ta'uu barbaade utaalu yoo taate malee yoommoo dhugumatti artiin ta'uu barbaade akka gaariitti yaada bilchaataa godhuu qaba. Ammoo irraa fudhanne wanni inni jechuun waan nuti dheessinu takka lakkii teenyaa nuun jee dhuguma teenya wanni alayhi salaatu wassalaam rasuula rabbiitiin nu kenname abadan diduun nu mantaane ardul habash baarakallaahu jeeti isinirran beeku akkasitti du'aa nu godhe rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam eenyuuf dhiifname dachii ergamaan rahmataa sun du'aa godheefsan egaa rabbi irratti haa jiraatu nuti eenyuuf dhiifne dinnaa bashiisan ardul habash jechuun nuyi biyya teenya warri biraaleen ardul habash akka nashidaa nu gootan isin jennaan illee inshaallah niin godha garmaarti niin jaagalatooma. Amma Hamzaa kiyya carraan keeti nam tokko jaalfadii loo kiyyaa sumaan waan takkas sidhaan maddaa namni hedduun gurmeessaa jaa Hamzaan yaada isaa kannatu sanboota dubbannaa Hamzaa kiyya amma teeti nam tokko si cinaan dubbatu baleessa kiyya waan feete dubbatu. Galatooma. Duraan dursa jechuudha.
ani hammenya namaaf hin qabu. Namni narra ilma namaatiif rifatu Oromoo keessatti jira jeeyyaatu. Sadarkaan jiru tanatti hubachuu namni ni dadhaba malee akka waan an cakkaanyii wayin na lakkaawwan garuu Akaawuntiin namsaa guddaan ni gubatee fooloo na godhaa jiin kaawwanni sin beeku bar fooloo Njoo ni naawun godina koo waa takka kan karadhu baran wala waa kan karadhu biqiltuutillee kun kanaaf jecha qur'aana rabbii dantaa mataa ifiitii fi jaala rabbiitiif rabbii wajji haasa'uu waan barbaaduuf namni qur'aana qara ta duraati jechuudha. Namni nama boqsu hin jiru. Namni Arabii dubbisu amma artisti Aliyyi Saabit hedduun dinqisiifadha galatoomi ani amma waan jabdu irratti as ba'ee gama artistiin dorgomaa ta'uudhaaf namoota jajjaboo buleeyyii akka keessanii na barbaachisa gorsa isaanii waan isaan yoon godhe waan isin jettan yoon godhe dorgomaan hin ta'a. Kanaafuu kun kophummaa agarsiisa mataa kiyyatti namoota jajjaboo aartii biraa dhabuu agarsiisa malee ani dadhabina aartii qabadhee osoo hin ta'in namoonni na biran jiran gorsaa fi akkasuma leenjii dhabuu agarsiisa hanqinni hangammaati dubbattee jechuudha. Kun waan salphaadhaan guyyaa takka fixuu waan danda'u jechuudha yoon gorsaa fi akkasuma bakka jajjabdurraa gorsa gaa argadhe jechuudha. Waa'ee aartii hedduu salphaana biratti bootaa osoo hin kennineef waan an dalagu. Tabiraa Ustaaz Hamzaa wajjin gizeenii fi wal qabnu jechuudha. Akka nama jibbanna Ustaaz Hamzaa qabutti na lakkooytanan. Ruuhiin ilma namaatu wal argiti. Isin hin beektan malee. Ruuhiin tuni eenyu akka hammeenya personality qabu keessatti argite jechuudha haasitummaa jecha jaamusan. Fi ilaal qishnaa fi wal tarrafuu wal lakkafanii wal bohaarsuu fi jibbanna keessoo walirraa qabaachuu ruuhiin wal argiti. Nama jibbanna keessoo qaba yoomiyyuu ruuhiin ilma namaa wal argituuf ifirraa mirga isii qolachuudhaaf falmatti jechuudha. Ani kan isarratti arge waan inni na jibbu waan hin beekuuf inni ammoo kan hin jibbine waan beekuuf jecha dhiibbaan irratti uumuu inni oofusaniin firraa falmadhee dhahee lafa darbee injifadhee biqudratillaa kun injifannoo guddaadha alhamdulillah malee hammeenya biraarraan qabu akka biratti immoo dhiifama akka buleessanarra guddatte dhiifama jeetiin ansi gaafadha jiinillee ramadaana quraanaan dorgommii feetanis wal madii tetteenyaa ayatamma inni safaa tokkochaa inni akka irra ture kana cinaa osoo hin godhe cinaa sakantiin hin fite cinaa sakantiin hin fite. Ustaaz Hanan dheela faddarbee banatee karaa baqa ni karaa taa'amsaa fi akkasii na dhageeffadhaa kaa natti wacinaa kaan yaa wanama hedduutu wanyee maal maan isin godhe dhiiru irra guddaa ilmi namaa jechuudha waan akka xiyyaafalma dhuuf na jibbammaas irra hedduun isaanii waan isaan beekan kan osumaan beekuutiin dalagaaniis riizaaltii wayiitiin beekan hikma biqudratillaa kuni quraanaan rabbiin na barsiisu ittiin fufe jechuudha qara'uu namni laayivii banadheetiin karaa dogoggorri viidiyoo kan mudate immoo viidiyoo irra ture malee anarraa miti. Awwan sirreesseetiin bira kutee ta viidiyoo namni olii gadi naa yaa'u gaaddidduudha. Tanaan jaa tagama artiitillee akkuma inni jee inshallah fuula durattillee amma Ingiliishiin illee fixeetiin jira. Waa'ee biyyaa jechuudha. Maaster godheetiin lafa taa'u jira gizee soomanni bee viidiyoo kilipiiniin hojjedha kan Ingiliishiiti. Kanaas gaa akkuma kanaati waa'uma biyyaati. Kanaas bakka irraa fidammee namni gaa nama jala dalagu waan biraan beekne dhiira jala dalagu waa kireet godhe duuba deemu. An uumaaf hin deema dhiini xiyyaasumaanuu bara B+ yaama B+ jechuun addunyaa tanaaf warri waa khalaqa hundinuu B+ dhiini isaaniiti. Kanaafuu addunyaa rabbiin akthara naas laa ya'lamuun jaa. Isinii galteemi? Namni irra hedduun hin beeku. Irra hedduun namaa jechuudha humaan beeku. Garuu sammuu hanga waa beektu jala deemu jirraa gaammatti. Namoota muraasa addunyaa tana beekumsa isaaniitii fayyadamanii kireetiviitii mataa isaa fayyadamanii jala yaa'u jirraa. Warra akkasii sanirraahi kuni quduraa rabbiiti step by step isinitti agarsiisa realitii daani waa'ee xiyyaatiin galatoome amsaa keenya ani waa'ee xiyyaatiin haasoo jiraan oguta kana faantiin nuuf gabaabsiree dheeressitee barkaama ayyee dhiifama na ofolcha la dhagaye narraa fudhu namni artii tokko xibabiin dubbata artiin dubbata ayyee nama biraa dhawaa yoo if dhaadheessite gaarii tokko nama hedduu miidiyaa jirame. Ayyee dhiifama ayyee. Egaa namni ogii dubbatu yoo waa difeensi firraa godhuu barbaadde. Naannoo baay'attumaaf hin jee malee anis namarraa haara qabaadhee miti ibseetiin jiraanuu akkuma xiyyaatu miidhamee. Nama dhawaan dubbatiin gaa nama dhawaa yoo gara keetitti asa kaafatte kalukkoo isaa dhatte. Dhiifama wallaahi dhaabsee. Ayyee. Dhiifama ayyee. Bakka itti fufa ayyee dhiifama anis sa'aan nu biraas witirii gaa jirti. Tika shawara fudhadheetiin akkasitti yaadaatti oofaa ayyee nageetti. Aye jaalfatiinoo. Maal jettan isa jirana? Amma obboleessa keenya gurmee isaan nuu qaroo malee jiranii hawaasni
Aboo gurmeessaa namatu qaroo jiraadhii isaati waan biraa haasawaa. Qajeelaa qabbanaa isin gaafanne. No, koi. Katele guta kop sinasinya. Jaalfatiiloo bakka feete banadhu bakka lubbuun tantee dessi jette. Bakka dessi jee banadhu ati habibi hiyyasiifiin bana. Bakka ati si feete. Bakka ati si feete. Quraana dheesa ayat kan jaalattu. Ani bakkummaan nan quraan irraan jaalanne hin jirtu. Bakka useetuma akkanuma adda qabee si dura qabu. Na dura qabe. Maashaa Allah jazaakallah. Kooy gaayyee. Useetumaan bakkumaan fade banadhee si dura qaba. Siin guddisaa qooyyachitti mana gaagamsa biraan si fida. Ayyee. Bismillah yaa Rabbi. Yaa Rabbi nama boru quraanni kun ragaa boofu. Jaalfatiiloo modeetaraan si kan negeetiin baakin si biraan deemine. Okay koy. Ol baasin gadi gurmeessaa. Obse. Deebiteen saama. Yaa qoya yenidha modeetara lala. Ayyee. Maashaa Allah suuraa ajaa'ibaa suuraa ati jaalattuun sii bane gaa'e. Bakkuma sana akkana gawwuma goota yaa asirra.